السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكو جباب يكني كبتيجو. فكو أسمان بودا سرتشون هنجر. أمة كينيا مسلمة في كريستانا فنجر أجر. بيا إثيوبيا. نهندو جرو دنيا كيشتي تكو أمانتا كينيا تو أدوان تيفي ولينجراتا جروان تيف. غافا ركو وهي هندو ولتيون أولا هنجرو. مالي وني ركو تاجرو. والله كنو warri ummata Filistiin jechuudha. Achi kan buqqifaman buqqaatonni jira Itoophiyaa keessa faffaca'anii jiran. Kadhatanii buluutti jiran. Afaan biyya keenyaa hin beekanu. Amma beekanu harkaan haasa'anii isa beeku isa xiqqoo sii beekutti illee dudubbatanii jiraataa jiru. Warri immoo hin beekne hedduu isaatii namni afaan Arabaa beeku baay'een Itoophiyaa keessa hin jiru. Haa ta'u maal isiniin jechuu barbaadeeti. Ummata achi dhufanii miidhamtootaas keessa jijjiran qaamuma keessanitti fudhadhaatu gargaara haa gargaaraman hamma qabdanuun gargaara hin gargaarru waan gargaaruun hin qabnu jettan yoo waan gargaartanuun hin qabne haqqii jaraatti hin darbina bakka khalas haqqii jaraatti hin darbina wamaafan dubbadha waan dhagahe waan beeka warri suuqii qabdan warri naggaadonni warri waa gurgurtan guutummaan guututti yeroo waatti gurgurattanu jarri afaan hin beekanu qarshii biyya keenyaas hin beekanu jettanii haqqii jaraatti dabarsitanii isa gabaa biraatti gurgurtanu olitti gatii guddaa irraa fudhatanii jiratti hin gurgurinaa maaliifan jedhe wanni jedheef maaliif wallahi ummanni muslimtoota bahaaf dhihaa kaabaaf kibbaa muslimni addunyaarraa guutuun abaarsa jabaa abaaraa jira nama jalatti akkas godhaa jiru rabbiin warra ummata Filistiin miidhaa jiru rabbiin hin dhiisin ummata qaama miidhamtoota achii nama miidhaa jiru rabbiin dhiisin jenne numa hundatu du'aa'ii kadhataa ture baatii ramadaanaa darbe keessa illee nutu kadhataa ture baatii ramadaanaa sa waggaa meeqa hadda eega waggaa meeqaatiin kadhataa ture Allahumma dammir a'daa'ahum jennee numatu kadhachuutti jira du'aa'iin kun numarraa ka'aa jira waan ta'eedhaaf numatu ofitti kadhataa jira nama haqqii jaraa nyaate rabbi haa halaaku badiisa itti hafiduu balaa isarra hadhaabu balaa jararra dhaabate rabbi isarra hadhaabu jennee numatu itti kadhataa jira hadda garuu ofii keenyaaf itti kadhataa qaama jaraa dhufee as keessa jiru miidhamtoota jira gaafa naggaadonni warri suuqii haqqii jaraa itti dabarsitanii waan silaa birrii 10 gurguramu 15 itti gurguratanii waan silaa 50 dhibba fuutanii waan silaa dhibbaa 20 dhibbaaf 10 fuutanii wanni isin haqqii isa kan nama afaan keessan beeku yookaan isa gabaa isin beekurra haqqii jaraa dabarsitanii fuutanuuf maaliif yoo isin danda'ame tola kennaafi yoo tola kennuu hin dandeenye irraa gadi bu'aa gatii laafaatti gurguraa yoo hin dandeenye immoo isuma gabaarraa fudhatatan irraa fudhadhaa haqiiqa rabbiin isinitti hima wanni isinitti himu maaliif isiniif dhaamuufan wallahi isinin jaalladha biyya Itoophiyaa wanni diiguu deemu kana wayii ummanni muslimaa bahaa dhihaa kaabaa kibbaa bakka jiru hunda du'aa'ii itti kadhata nama kanatti itti kadhataa jira rabbi biyya kee hadiigu nama achi warra achi diigaa jiru nama haqqii jaraa nyaate jennee nama hunda itti kadhataa jira waan ta'eedhaaf kun naanna'ee rakkoo nu hundarra fiduu deema jechuudha kana waan ta'eef warri naggaadonnis gabaroonnis warri magaalaas warri baadiyyaas yeroo jarri isinitti dhufan afaan gaarii itti dubbadhaa akka itti keessummeeffattanu barbaada akka itti kabajjanu barbaada akka itti deeggartanu barbaada malee tokkittiisii haqqii jaraa harkaa fuutanii waan jara miidhuu gootanii jennaan azaaba rabbiitu isinitti bu'aa rabbii wanni inni nu keessa gadhiiseef jarumti as keessa dhufee jiru kuniyyuu warra harka qalleeyyii jira osoo hin taane warra waa qabuu danda'e baqata harka qalleeyyiin itti gubatee dhumaa jira warruma waa qabu rabbiin as keessa fide wanni inni fideef maaliif jara rakkisuudhaaf miti beekaa kana ummata keenya fatansuudhaaf numa mokkoruudhaaf hamma nuti jirru eessa akka jiru yookaan sababii kanaan balaa nurra dhaabuudhaaf rabbiin nutti fide rabbi balaa isaa nutti hin buusinee rabbi nu haa eegu bareechaa irraa eeggadhaa bakka jirtan nutti gargaaraa qaama keessanii ofitti maxxansaa muslimaaf kiristaana hin jedhu hundi keessanuu waan balaan jirarra bu'e akka nurra hin buune bareechaa gargaaran isiniin jedha biyyatti baqatanu jettee nutti baqatte